qullaa isaanii kan ittiin dhosse waaqayyo gogaadhaan dhosse. Gogaan inni ittiin dhosse kun ammoo gogaa hoolaati. Gogaa hoolaati. Gogaa hoolaa akka ta'e ammoo kan itti baafannu uumama boqonnaa 4 irratti Qaa'eliif Abeel gaafa isaan aarsaa dhiyeessani aarsaa Abeeliitu fudhatame. Abeel ammoo maal dhiyeesse? Hoolaa dhiyeesse. Hoolaa dhiyeesse. Kanaaf Abrahaam illee maal dhiyeesse? Hoolaa dhiyeesse. Quraan irratti kawaa keessaan bisee jira. Fakkeenyaaf gaafa Museen Israa'eloota Gibxii baasu waan ajaa'iba yookaan dinqii sagalitti agarsiisee jira. Macaafni qulqulluun garuu 10 balbala keessanitti dhiiga dibadhaa kan jedhudha. Dhiigni sun ammoo dhiiga hoolaati. Kanaaf Kiristoos hoolaa waaqayyo hoolichaa jedhameef. Kanaaf mul'ata boqonnaa 17-14 irratti inni uumama boqonnaa 3-15 irratti xumurame jalqabame mul'ata boqonnaa 17-14 irratti gara golabbiitti dhufa jechuudha. Achirratti maal jedhaa? Isaan hoolichatti lolan kaasu, hoolichi garuu gooftaa gooftota mootii moototaas waan ta'eef isaan immoo warri isa wajjiin jiranis warra waamaman, warra fo'aman, warra amanamaniidha jedha. Isaan kun ammoo mallattoo hoolichaa kan abbaa isaa warra adda isaanii irraa qabanidha. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoobsa 1 irra kan jiru jechuudha. Amma garee kanneen lamaan laalla jechuudha. Balbala irratti dhiiga dibachuun wanti barbaachiseef ergamaan du'aa inni mana san seenuuf ilma hangafa ajjeesuuf jedhu dhiiga sana yoo arge irra darba jechuudha. Nullee dhiiga Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo isa dhangala'een fayyina jechuudha. Duuti nurra darbe jechuudha. Duuti nurra gatiin cubbuu maali jedhama caani qulqulluun du'a jedha. Duuti kan nurra darbe anaaf isin immoo karaa Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyooti. Dhiiga isaa isa dhangala'een duuti nurra darbe jechuudha. Sodaa du'aa jalaa baane jechuudha. Fakkeenya macaafni qulqulluun akkana jedha. Ibroota boqonnaa 4 Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irraa. Sorry. 4:14 irraa boqonnaa 4:14 dubbisuu koo caalaa boqonnaa 2:14 yoo dubbisee tura qajeelaadha. Mee 2:14 dubbisa. Akkana jedha. Ijoollonni kun fooniif dhiigaan akkuma ta'ani. Inni obboloota koo jedhee isaan waamus. By the way, Kiristoos obboloota ka jedhamu. Argitanii? Obboloota ka ta'u Kiristoos warra hafuura isaa fudhatan qofadha. Warra hafuura Yesuus Kiristoos fudhataniif Kiristoos obboloota. Warri tariitii ammoo Kiristoos hafuura qulqulluu hafuura isaa hin fudhannu hafuura isaa kabiraas jettan Kiristoos obboleessa keessanii miti. Nagaatti macaafni qulqulluun akkas hin jedhu. Mormituu Kiristoositi malee isin. Warri Kiristoos hafuura qulqulluu hafuura isaan fudhannu jedhanii amanan obboloota Kiristoosii ta'uu hin danda'an. Warroonni hafuura Yesuus hafuura ilma isaa hafuura qulqulluu fudhatan immoo obboloota Yesuus Kiristoos jedhaman. Isaan ammoo waan Kiristoos argatu hundumaa abbaa irraa karaa gooftaa Kiristoos warra argatanii. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Erga ilma isaa tokkocha nuu kennutti hin seesne ilma isaa wajjin akkamitti waan hundumaa akkasiin nuun kennu jedha. Tole baay'ee gaarii. Kanaaf obboloota koo jedhee isaan waamutti akkuma isaanii ta'a. Isaan du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu maal gochuudhaaf? Balleessuudhaaf nama ta'e. Warra du'a sodaachuudhaan tana jala muraam. Warra du'a sodaachuudhaan bara isaanii guutuu garbummaa jala jiraatan hundumaa birmaduu baasee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warra du'a sodaachuudhaan garbummaa du'aa jala jiran birmaduu baasuudhaaf. Du'a sodaachuudhaaf kan jedhu maanni? Gatiin cubbuu maali jedhama macaafni qulqulluun? Du'a. Gatiin cubbuu maali jedha? Du'a jedhama macaafni qulqulluun. Amma du'a sodaachuu jala maal taaneenu? Birmaduu baane. Birmaduu baane. Du'a sodaachuu jala birmaduu baane. Sababni isaa kanaan boodaan du'an sodaadhu. Isuma dhugumaa ammoo sodaadhullee. Isuma dhugumaa kan qaamas ta'e kan hafuuraa. Wanti sodaadhu hin qabu. Sababni isaa Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo du'a narra dabarseera waan ta'eef. Anamma kan itti amanuu qabu isatti amane beeka. Kanaaf du'an sodaadhu. Boruu koo maal ta'a? Akkas kun gaafii kooti miti. Gaafiin koo akkamitti hadha isa wajjin deema? Akkamitti dhugaa gara addunyaatti lallabaadha malee hin du'aa ibiddatti nagataa achi fuudhee achitti na godha kun sodaa kooti miti.
Kun sodaa kooti miti. Kanaaf sodaa jalaa isa nu baase jechuudha. Jireenya bara baraatiif isa nu qaadhe. Kanaaf du'a jalaa birmaduu baanee jechuudha. Okay, baay'ee gaariidha. Tole. Kanaaf akka macaafa qulqulluutti xiyyeeffannaan keenya inni guddaan dhugaa giddu galeessa ka godhate Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyootti amanuudhaan. Amma garee lama jira jechuudha kanaaf. Warra garee Kiristoositti fi warra Kiristoos hin taane jechuudha. Warra hafuura dhugaatiin geggeeffamuu fi warra hafuura sobaatiin geggeeffamu. Amma garee kana lama qofa. Amma waraanni garee kanneen lamaan gidduu jira. Seexanni fakkeessee amantii baay'isee garee kana gargar baasuudhaaf akka baay'ee rakkannuuf godha. Garuu madaalliin keenya barnoota Kiristoosiiti. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Okay, xumuruu waan barbaadeef obooddee deebitan rakkina hin qabu. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa isa lammaffaa jechuudha. Ergaa Yohaannis isa lammataa lakkoofsa galirraa akkana jedha. Lakkoofsa galirraa. Namni barsiisa Kiristoosiitti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu Waaqayyoon of biraan qabu. Obboloo tokko underlines this. Namni barnoota Kiristoosiitti qabamuu dhiisee kana irra darbee barsiisu Waaqayyoon of biraa hin qabu. Inni barsiisa Kiristoosiitti qabamee jiraatu immoo abbaa ilmas of biraa qaba jedha macaafni qulqulluu yeroo dubbatu. Lakkoofsa gadirratti inni barsiichatti barnoonni Kiristoosii it is ultimate. Adda namoonni dhufanii warra kiristaana keessa jiranillee warra kiristaana keessa nuraa jedha ofiin jedhanii dubbii Waaqayyo kallattiidhaan na dubbate. No, wrong. Barnoonni Kiristoosii it is a final teaching. Macaafni qulqulluun madaala namoota hundumaa ittiin madaalu. Phaawulos illee kan inni jedhe qoraatii ilaalaa jedhe. So, maal jedhe Kiristoos yeroo dubbatu? Anii fi abbaan tokkoo jedhe. Anii fi abbaan tokkoo jedhe. Yohaannis ammoo yeroo dubbatu ergaa Yohaannis tokkoffaa tokko sadii irratti tokkummaan keenya abbaa fi ilma wajjin jedha. Warri barnoota Kiristoosiitti qabamanii hin jiraanne Waaqayyoon of biraan qaban. Namni barumsa Kiristoositti qabamee jiraatu ammootu abbaa ilmas of biraa qaba jedha. Kanaaf amma namni abbaaf ilma ganu mormituu Kiristoosiiti. Abbaaf ilma immoo ka fudhannoon hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galeeti. Roome 8:16 hafuura qulqulluu. Kanaaf amma garee kanaa fi garee biraati jechuudha. Garee biraati jechuudha. Interesting. Kanaaf warra garee kana fudhanne warra ergaa kana fudhanne keessaanuu dhugaa abbaaf ilma kan hin fudhanne lakkoofsa 10 isin barsiisu yoo dhufe mana keessanitti isa simatinaa jedha. Namni isa simatu, namni isa dhaga'u hojii hamaa isa inni hojjetutti maal gochuu isaati? Hirmaachuu isaati. Hojii hamaa jedha macaafni qulqulluun. Hojii hamaa isa inni hojjetetti hirmaachuu isaati jedha. Dhugaa kana namni hin fudhanne yoo isin barsiisuu barbaade. Amma garee kanneen lamaantu jira jechuudha. Addunyaa kanarra. Kanaaf kun madaalli ittiin nama kamuu madaalluudha. Barnoota abbaan fedhe akka barbaadetti agarsiisu. Macaafa qulqulluudhaan isa madaala. Ilaala obboloo tokko. Hafuura nukkaamsinaa jedha macaafni qulqulluun. Garuu hundumayyuu namaninaa jedha hundallee namaninaa jedha. Duukaa bu'aa qoraatii ilaalaa jedha macaafni qulqulluun. Duukaa bu'aa maal godha? Qoraatii ilaalaa jedha. Akkanuma jedhiftanii ebalu kun raajii dubbatee duukaa bu'aa miti macaafni qulqulluun kan jedhu. Nama raajii dubbadhaa an raajii jedhee piroofaayilii ofii godhatee kana jedhu duukaa bu'aan jenne macaafni qulqulluun. Duukaa bu'aatii qoraa ilaalaa jedha. Qoraatii ilaalaa. Kanan maalidhaan qorree ilaala? Macaafa qulqulluudhaan. Qorree ilaalla jechuudha. Kanaaf kana qajeelfamni samii barnoonni Kiristoosii isa dhumaati. Sababni isaa macaafni qulqulluun maal jedhaa? Waaqayyo bara baay'eetti raajotaan abboota keenyatti maal godheera? Dubbateera. Bara isa dhumaa kana ilma isaatiin dubbate. Faayinaal raajii ebaluu sitti dubbadhe raajii ebaluutu natti dubbate kana noo bakka ilma isaatiin faayinaalii dubbate obboloota koo. Kun kiristaanota illee ni ilaallata. Keessaanuu seexanni waldaa dhugaa keessa dhugaa Kiristoos bu'uureessee waldaa koo asirratti ijaaradha jedhu keessa seenee kan amantoota diigaaru maqaa raajii ankaan jedhuun. Salphina akkasii keessaa Waaqayyo karaa addaatiin nu haa baasu. Macaafni qulqulluun kan jedhu barnoota Kiristoosii namni hin fudhanne mormituu Kiristoosiiti. Waaqayyo nu biraan qabu. Okay, fakkeenya maal jedha macaafni qulqulluun yeroo dubbatu. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa maal jedha? Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajota abboota keenyaa dubbateera jedha. Yeroo baay'ee xiksii kana waaqummaa Yesuus Kiristoos qofa xiyyeeffachuudhaaf deema. No,
bara duritti waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara sadhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaaf lafa uume. Waaqaaf lafa uume. Waan hundumaa harka isaatti kennuudhaaf jedhame. Ifni ulfina waaqayyo isarraan calaqqisa. Ifni ulfina waaqayyo isarraan calaqqisa. Perfect. Dubbii isaa isa humna qabeessaan waan hundumaa jabeessadhaaf. Macaafa qulqulluu keessatti iddoo biraatti immoo raajonnii fi seerri amma Yohaannis cuuphaatee jira. Achiin booda eenyu toli qabe raajiillee seerallee kan walitti qabee dhufe eenyunni Kiristoos. Raajiis seeras walitti qabee tokko ka godhe eenyunni Kiristoos. Kanaan ala an raajiidha an maalidha jedhee hadda lafa namni dhiphisu hundinuu qorree ilaaluu qabna jechuudha. Kana jechuun namni waaqayyo dubbii isaa ittiin riviil godhu. Dubbii isaa isa kamiin isuma macaafa qulqulluu kana akka mul'isan godhu in qaba. Afaan Kiristoos ta'anii warri dubbatan jiru jiran jiru. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irraa gad dubbisaa. Nuti afaan Kiristoos ta'anii argamne irra jedha. Bati afaan Kiristoos ta'uuf ta'uu dhabuu kan kee kan ittiin madaalamu macaafa qulqulluudhaan. Macaafa qulqulluudhaan. Malee an akkas jettee levelii macaafa qulqulluu caalaa gararraa eenyullee of kaa'uu hin danda'u. Eenyullee of kaa'uu hin danda'u. Eeyya dhugaadha afaan Kiristoos ta'anii argamteen. Dubbii afaan isaatii yoo ka dubbatu ta'e qofadha. Barnoota Kiristoos yoo ka dabarsu ta'e qofadha. Barnoonni Kiristoos hin darbu taanaan ati afaan Kiristoos taateeti miti argatte. Afaan dhuunfaa keetti taatee argamteen. Afaan dhuunfaa kooti ta'e argame yoo akkas ta'u ta'e. Underline this. Kanaaf barnoota namni dubbatu barsiisu kamiinuu dhugaa macaafa qulqulluutti ilaaluun baay'ee gaariidha. Okay. Garee kan erga adda baafnee kaaneen booddee erga gareen kun adda ba'ee ka'een booddee waraanni nuti itti baanu